qur'aana nama muslimaa taataniitiin baratu yoo kan barbaadan ta'e aappii ajaa'ibaa karaa salphaadhaan inshaallah isin barsiisu. Akkasumas namni qur'aana as dura barattanii jirtan kan khattamtanii yookaan xumurtanii jirtan kan hifzii yookaan qomaan hafazuu barbaadan aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Sirriitti isin barbaachisa. Dabalataanis aappiin kun wanti ajaa'ibaa isa keessa jiru keessaa inni biroo maalidha? Tafsiira qur'aanaa of keessaa qaba. Akkasumas afaan oromootiinis afaan amaariffaatiinis afaan ingiliffaatiinis afaan biroos afaan dandeessaniin hiikaa qur'aana of keessaa qaba. Iddoo biraatti illee kooppii gootaniitiin qur'aana kana akka barreessuu dandeettan isin taasisaa. Waan ajaa'ibaa of keessaa qaba. Aappii kana itti fayyadamuu qabdanii. Qur'aana yoo kan qara'uu barbaadan ta'e irra isin deddeebi'ee yeroo hedduu marraa hedduu akka qaraatanii akka dhaggeeffattaniitiin hubattan isin taasisaa. Kanaaf aappii kana namni muslima taatan qabaatu waan qabdaniif jecha tartiibaan isin mul'isu kanaan akkaataa isa itti fayyadamuu dandeettan inshaallah isinitti mul'isa. Ni ilaaltanii itti fayyadamtan. Hordofaa hanga xumuraatti. Aappii kan argachuudhaaf jalqaba gama Play Store deemuudhaan tartiil jettaniitiin itti barreessitu. Tartiil jettanii erga itti barreessitan booda hanga isinii fiduuf ni eegdanii erga isinii fide booda install ni gootu. Install gootaniitiin ni bantanii. Erga bantan booda wanta kana isinii fidaa inshaallah iddoon amma cimaan asii akkaataan ittiin akkaawuntii kireet godhuu dandeettan akkaataa sadii keessaa iimeeliidhaan kan jiru san irratti tuqxanii achi booda iimeelii yoo kan qabdan ta'e iimeelii keessan itti galchitan. Iimeelii itti galchitanii paaswordii isaallee haarawaa itti galchitan yuuzarneemii illee itti galchitu. Erga isatti galchitan booda gama gadaanuun kireet akkaawunti kan jiru san irratti tuqxanii erga kireet akkaawunti jettaniin koodii kana isinii erga. Maalirra isinii erga? Iimeelii keessanirra isinii erga. Iimeelii kana ammoo jiimeelii aappii jedhamu bira dhaqxanii mobaayilii keessanirra ni jira. Jiimeelii aappii jedhamu kana bira erga deemtan booda koodiin dhufuu isaanii eegdanii kunoo koodiin haarofti dhufee jira. No reply kunoo ka jedhu san irratti dhufe. Isin biratti tartiil jedhee dhufuu danda'a yookaan haala kamiinuu haa dhufu koodii isaan dhufu kana qabattaniitiin iddoo koodii isin gaafatu san bira dhaqxanii ni galchitu. Iddoo kana jechuudha. Koodii keessan erga galchitanii akkanatti kunoo fuula haarawaa kana isin geessa. Erga fuula haarawaa kana isin geesse booda wanti marti raawwatamaa jechuudha. Erga fuula haarawaa kana akkanatti isinii fide booda akkamitti akka irratti deeffattaniitiin fayyadamuu dandeessan inshaallah isinitti himaa. Iddoon cimtuun as waan ta'eef sirriitti hordofaa. Jalqaba maal gootu fakkeenya yoo sagalee dhaggeeffatu kan barbaadan ta'e jalqaba maal gootanii iddoo seetingii mallattoo seetingii qaama xiyyaan irra mul'ise kana bira ni dhaqxani. Erga achi dhaqxan booda uloofuudhaan seetingoota as keessa jiru kanneen sirriitti ilaalaa deemtu afaan ittiin fayyadamuu dandeessan ni galchitu. Afaan ittiin fayyadamuu dandeessan. Afaan arabiffaa yoo kan isinii mijatu ta'e afaan arabiffaa yookaan ingiliffaa afaan biroollee kan isinii mijatu irra deeffattaniitiin ni fayyadamtu. Afaan faransaayii manaan jedhee jira kan isinii mijatu irra deebisa. Ani ingiliffaan naa galaa isarra deebisee jira. Teemii isaa isin gaafataa akka ija isin dhukkubsineef mallattoo dukkanaa irra deebifatuu fi barbaadan mallattoo ifaa irratti deeffatu kan barbaadan isiniin jedha. Ani waa ifa waan jaaladhuuf ifa naa wayya jedhaanii itti aansuudhaan maayik riikoordii manaan jedha. Kun yeroo sagalee keessan waraabaatiin quraana qara'uu barbaadan itti fayyadamtu. Iddoo ani isin mul'isuu barbaadu kun as jira. Iddoo kanatti ekspiriyaansi ka jedhu kana bira dhuftaniitiin mallattoo waraabbii ka fakkaatu riisaayit ka jedhu kanarratti gadi tuqxu. Erga isarratti gadi tuqxan booda mallattoolee armaan gadii kan isinii mul'isa riisaayitarii quraana nama qara'u eenyuun barbaadanii isiniin jedha. Ni filattanii as keessa seenuudhaan filattan mallattoo kam tuqxanii kun mallattoo kana tuquudhaan ni filattuu eenyuun isinii wayya eenyuun jaalatanii isiniin jedha. Akkana ol oofaa takka immoo gadi oofaatiin nama jaalattan nama sagalee isaa barbaadan ni filattuu. Ani Sheek Maahir al-Mucaaqilii waan jaaladhuuf jecha Maahiriin irra deebisaa. Maahiriin irratti erga deebisee booda isarraa ni baha. Qur'aana kana amma daawunlood godhatuu qabna. Amma
kan nuu qara'u kanniin daawunlood godhachuu qaba. Daawunlood godhachuudhaaf manage daawunloodis jedhu kanarratti ni tuqxu. Isarratti erga gadi tuqxan booda eenyuun buufatuu barbaaddaa isiniin jedha. Maahir moo Abdulbaasit moo Abdulbaayit Abdussamad Mujawwidaa fi Murattil Abdurrahmaan As-Sudeysii Abubakar Ashaaxirii Khaliifata Xuneejii ምናምን jedheetiin ulamaa hedduu jira warra quraana qara'an kanneen keessaa filadhuu isiniin jedha. Fakkeenya osoo Sudeysii ka filatu barbaaddaniiti kanarratti erga tuqxan booda maal gootu mallattoo daawunloodii kan mul'atu kana kunu mallattoo daawunloodii kanarratti tuqxu. Mallattoo daawunloodii kanarratti erga tuqxan booda takka takkaadhaan daawunlood godhuu barbaaddamoo wayis guutuu isaatii ka jedhu isin filachiisa kun asitti daawunlood ool ka jedhu kana irratti tuqxu. Yoo barbaaddan guutuu isaanii buufattanii ani maahiriin waan jaaladhuuf maahiriin guutuu isaa buufadhee jira akkanatti ni sirreeffattu jechuudha. Erga akkana sirreeffattanii iddoo kana xumurtan booda gara duubaatti deebitu mallattoo baakii saniin. Achi booda seetingiin isin asii sirreessuu qabdan tokkos ni jira. Innis maalidha? Spiidiin yookaan saffisni inni qara'uun hagaminaa isinii ta'uu jira. 0.5 yookaan suuta naa qara'aa deemumoo wayis haga tokko giddu galeessaa naa qara'u moo noormaal ta'ee tokko naa qara'u. Tokko jechuun noormaali jechuudha. Akkaatama abbaan itti qara'esan. Yaa'u an noormaalii akka naa qara'u waan barbaaduuf tokkorra deebisaa. Suutaan dhageeffatuu barbaadan 0.5 irra godhuu dandeessan. Suutaan isin haa jedhuu kan barbaadan ta'e. Amma iddoo kanatti wanti nuti barbaannu quraana qara'uu dhaggeeffatu waan ta'eef seetingima kana qofa irratti deebisneetiin dhiifnaa jechuudha. Osoo garuu quraana fakkeenya nama hafazuu taane memorizationii yookaan hifzii nama hafazuu taane nu asii quraana qara'aa inni ammoo nuuf haa dhaggeeffatu ka barbaannu ta'e mallattoo kun detect mistakes jedhu kanarratti tuqxaniitiin ni bantu kana. Akkanatti bantu kifiyyaa mana ka barbaadu jira. Iddoo kanas dhuftanii memorization mode ka jedhu kanarratti hide aya markers ka jedhu kanaa fi hide words ka jedhu kanarratti ni deebistu. Haala saniin qara'uu dandeessanii isiniin jedha. Namootni hifzii hafazuu irraa barbaadan hifzii keessanaa isinii dhageeffatu namoonni barbaadan kallattii saniin hafazuu dandeessan. Fakkeenya mee quraana suuraa nisaa'ii jira jennu. Suuraa nisaa'ii yookaan mee suuraa biraa iddoon suuraallee ittiin jijjiirattan kun iddoo kana as dhufee mee suuraa biraarra hadeeffadhu. Suuraa kamiin jira? Mee suuraa gara gadii jiru kana mee suuraa qul huwallahu ahadii irratti deebisume. Suuraa kanarra jira. Quraana naaf haa qara'uu barbaade. Asirra waan jiruuf dhaggeeffatuu barbaade sababa saniif mee naaf haa qara'u jedheetiin akkataa itti qaraasifadhu mee isinitti mul'isa. Jalqaba iddoo kana erga dhuftan booda mallattoo lakkoofsaa kanarratti tuqxan. Isarratti erga tuqxan booda listen ka jedhu kanarratti tuqxan dhaggeeffatuu ka barbaaddanii. Achi booda filannoo kana isinii fida. Filannoo kana isinii fida. Jalqaba irratti suuraa filadhuu jedha. Suuraa filadhee jira. Suuratul Ikhlaas jedhee ni jira. Starting verse fi ending verse jedhee isinii fida. Starting verse jechuun aayaa jalqaba. Ending verse jechuun aayaa xumuraa. Aayaa kamii hanga kamii akkasiif qara'uu barbaaddaa naan jedha. Aayaa jalqabaa irraa kaasee hanga aayaa jalqabaa qofa waan ta'eef aayaa jalqabaa irratti deebisee osoo garuu suuraa Ikhlaasii lakkoofsa tokko irraa kaasee xumura ammoo lakkoofsa 3 irratti gochuu ka barbaaduuti. Suuratul Ikhlaasiin lakkoofsa 3 yookaan lakkoofsa 4 irratti xumura isaa osoo akkanatti godhuu ka barbaaduuti seetingii haala kanaan sirreeffadhaa jechuudha. Akkaataan isaanii mul'ate natti fakkaata. Waan isin hin galinni gaafattu. Spiidii isaa irra deeffadhuu naan jedha. Spiidiin tokko naa ta'u yeroo meeqarra siif haa deebi'uu naan jedha. Yeroo tokko moo yeroo lama moo yeroo sadi moo yeroo hagam irra deddeebi'eetiin haga isinii inni qara'u. Keessattuu namni quraana qara'aa jirtan irra deddeebiidhaan akka inni isinii qara'uuf yeroo 3 yeroo 2 jedhaatiin irra deeffadha. Achi booda erga seetingii kana sirreessee start jedhaan mallattoo asitti mul'atu kana start jedhaanii
Min dhaggeeffannaa. هو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. Yeroo sadii irra deebi'ee haa qara'uuf jedheetiin 3 times 1 jedheef jecha kunoo akkanatti yeroo sadii irra deddeebi'eetiin naaf qara'aa jechuudha. Akkasumas iddoo biraallee namni jirtan haala ammaan isin mul'ise kanaan irratti deebitanii banattaniitiin fakkeenya suuraa Ambiyaa'ii jira lakkoofsa 4 irra jira jennu liisan jedhaanii lakkoofsuma 4 kana qofa akkana qara'u barbaade yeroo meeqa yeroo 2 jedheetiin irratti deebisaa yeroo 2 jedheetiin irratti deebisaa start jedhaani. يعني قول بالسماء والأرض وهو السميع العليم قال ربي يعلم قول بالسماء والأرض وهو السميع العليم قال ربي يعلم قول بالسماء والأرض وهو السميع العليم قال ربي يعلم قول بالسماء والأرض وهو السميع العليم. Akkaataa kanaan qara'uu dandeettanii haala baay'ee mijataa fi haala baay'ee bareedaa ta'eedha. Itti fayyadamaa carraan kun akka isin jala hin dabarree isiniin jedha. Ittaan suudhaan tafsiira akkamitti irratti deeffatuu dandeessanii ka jedhu isinitti mul'isu. Tafsiira illee irratti deeffatuudhaaf jalqaba mallattoo seetingii kana bira ni dhaqxu. Erga dhaqxan booda ol ooftanii translation kaduu kana bira dhaqxan. Translation ka jedhu kana keessa ni filattu ol oofuudhaan ka afaan Oromoolee ka afaan Amaariffaallee afaan dandeessanii ni filattu. Fakkeenya afaan Ingiliffaa kana afaan Amaariffaa kana afaan Oromoo kanaa fi afaan Ingiliffaa kanas filadhee jira. Erga kanniin buufattan booda mallattoo daawunloodii kun kana tuqxanii buuftanii erga buufattan booda akkaataa itti fayyadamuu dandeettan isinitti mul'isu. Fakkeenya suuraa Ambiyaa'ii lakkoofsa tokko hiikaa isaa yoo ilaaluu barbaaddan lakkoofsa tokko kanarra gadi tuqxu achi booda mallattoo maal jedhu isinii fida translation ka jedhu kana isinii fida. Translationii kanarratti gadi tuqxu kunoo laala kan Ingiliffaallee ka Amaariffaallee ka afaan Oromooillee ka sahii internaashinaali afaan Ingiliffaa kanallee hiikaa isaa akkanatti fidaa jechuudha. Aappii ajaa'ibaatii musliima taataniitiin aappii kana dhabuu hin qabdanii. Akkasumas inni xumuraa inni isin aappii kanarraa wanti inni ani isinitti mul'isu maalidha? Hifzii namni hafazdan akkaataa itti hifzii keessan itti fayyadamuu dandeessan isinitti mul'isa. Innis mallattoo ija fakkaatu kana kun mallattoo kana tuqtani. Mallattoo kanaa jechuudha. Isarra erga tuqtan booda maal ta'anii dhokataa yaan kuni. Achi booda maal gootanii mallattoo kun asii mul'atu kana gadi tuquudhaan sagalee keessa waraabaatiin irratti gadi dhiiftu inni ammoo yeroo isin gongortan in dhaabataa jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessanii aappii kana sirriitti itti fayyadamaa carraa bareedaadha. Namni biraallee akka itti fayyadamuu fi nama biraatiifis dabarsaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waan isiniif hin galiin koomentii irratti gaafadhaa.